haa ta'u malee waliigaltichi hanga ammaatti gara hojiitti hiikamuu dhabuun danqaan hammaa kan uumame ta'us odeeffannoon ni addeessa. Hanga jimaata darbee kanatti qorannoon namni dhukkubicharraa fayyee tokko akka deebi'ee hin qabamneef antiboodii wabii ta'uu dhala namaa keessa jiraachuu hin ilaalamne jedha dhaabbanni fayyaa addunyaa. Gootoo isaa Kiriyaa Kamaal. Hangi jimaata darbee kanatti qorannoon namni dhukkubicharraa fayyee tokko akka deebi'ee hin qabamneef antiboodii wabii ta'uu dhala namaa keessatti jiraachuu hin ilaalamne jedha ODUU.HATATAMA. Sadarkaa weerarri dhibee kanaa yeroo ammaa irra jiruun ragaan quubsaa ta'ee dandeettiin namni qaamni dhukkubsatee fayyee tokko dhukkubicha ofirraa ittisuuf yookaan antiboodii immuunity uume paaspoortii immuunitiif yookaan sartifikeettii caarraa saaxilamuurraa bilisa ta'uuf wabii ta'ee hin jiru jedha. Dhaabbatichi akka jedhetti sirrii ta'uu isaa mirkaneessuuf qorannoo waa'ee antiboodii qorannoo laaboraatoorii dabalataan taasisuuf eessisa. Kana malees namoota kanaan dura kooroonaa vaayirasiin gosa biroon qabamanii fi fayyan waliin ilaaluun ni barbaachisa. Biyyoonni baay'een akka Jarman, Xaaliyaanii fi UK saamuda uummata isaanii irraa funaannachuudhaan antiboodiitiif qorannoo gaggeessuu jalqabaniiru. UK keessatti namoonni 25,000 ta'an ji'aan waggaa dhufuuf ni qoratamu. Qorannoon kun ammoo antiboodii fi yoo vaayirasicha qabu ta'es ni ilaalama. Kun ammoo namoonni dhukkubsatanii fayyan hangam akka immuunity horatan odeeffannoo argachuuf nu gargaara. Odeeffannoon qorannoo kanaas namoota qorachuu fi immuunity isaanii haala kamiin cimsuu danda'u irratti filannoo gara fuula duraatti nu gargaarudha jedhameera. Torban darbe ammoo biyya Chiilii keessatti paaspoortii fayyaa namoota dhukkubsatanii fayyaniif kennamuuf akka jiru dubbatamee ture. Yoo takka akka antiboodii qabanii fi vaayirasichaaf immuunity horatan ilaalamanii mirkanaa'ee deebi'anii hojii isaanii hojjechuu danda'u jedhan aanga'oonni biyya Chiilii. Sweden keessatti ammoo biyyattiin garri caalaan banaa akka taatee turtu taasifame. Kun ammoo akka saayintistoonni tokko jedhanitti namoonni bilisaan bakka banaa fi dhorkaan hin jirre turan warra dhorkaa jala turan caalaa immuunity uummatu jedhamee amanu. Addunyaa irratti lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin du'anii 200 darbuun isaa himameera. Izzaddiin Khalifaa akka nutti isiniif dhiyeessa. Addunyaa irratti lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin du'anii 200 ol darbuun beekameeti jira. Akka gabaasa yuunivarsiitii John Hopkinsanitti addunyaa irratti sababa vaayirasii koronaan lakkoofsi namoota du'anii 200 ol caalee jira jedhameeti jira. Addunyaa irratti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii ammoo miliyoona 2,900 ol galmaa'uu ragaan ni addeessa. Ragichis akka mul'isutti weerarichaan haga ammaatti lubbuun namoota 203 fi 289 darbeera jedhameeti jira. Kana keessaa duutii 50 ol kan galmaa'e Ameerikaa keessatti. Ameerikaa dabalatee Xaaliyaanii, Speen, Faransaay fi Ingilizii tokkoon isaanii lammiilee 20,000 ol vaayirasichaan dhabamanii jiru. Daayirektarri olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom Afrikaan Awurooppaa ba'aa jiddu galaa fi Ameerikaa kibbaatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii dabaluu akka danda'u akeekkachiisuun isaanii ni yaadatama. Dabalataanis Dr. Tedros biyyoonni tokko dhorkaa sochii biyyaa kaa'anii turan kaasuun vaayirasicha akka babal'atuuf sababa ni ta'a jechuun isaanii kan yaadatamudha. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Gibee Miidiyaa Neetwork OMN irraa odeeffannoo har'aa qabannee dhiyaanne kanumaan nu goolabne irraa odeeffannoo kanneen isin biraan ga'uun kan isinii waliin ture an Jaafar Kamaali. Ogeessi kaameeraa fi teknikaa Nuuraddiin Shaafiin waliin ture. Sagantaa oduu birootiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Akkam jirtan nageenya badhaadha lammiilee keenya biyya alaa fi biyya keessatti argamtan hundaafu akkasumas maamiltoota keenyaaf nageenyi isiniif baay'atu isiniin jenna. Marree gabaabsinee mallattoolee COVID-19 yookiin koleeraa vaayirasii maal akka fakkaatu isiniif ibsuu barbaanna. Jalqaba irratti ho'ina qaamaa garmalee akkasumas qufaa akka dafqaa dhukkubbii kokkee fi hargansuun cimaa qaamni nama dadhabu namoonni mallattoolee kunneen ofirratti argitan daddaffiin maatii keessan irraa adda ba'uun gara mana yaalaa isinitti dhiyaatu deemuun dokteera mari'achiisa. COVID-19 irraa bilisa ta'uu abbaan barbaadan iddoowwan namoonni baay'een itti argaman irraa of qusachuu akkasumas harka keenya yeroodhaa gara yerootti saamunaadhaan qulqulleessu. Wayita geejjiba keessa teenyus maaskiidhaan fuula keenya haguuguun funyaan keenyaa fi fuula keenya haguuggachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Bara fayyaa isiniif hawwina. COVID-19 biyyoota addunyaa kana irratti dawaa dhabuun yaaddoo addunyaa guddaa waan ta'eef nuti hubannoo qabnu lammiilee keenyaaf qooduun barbaachisaa ta'a. Maarree namoonni hubannoo fi muuxannoo qabdan lammiilee keenya akka baraaruuf yaamichas ni goona. Lammiilee keenya hundaafuu fayyaa gaarii. GMN Gibee Media Network. Lukkuba mayyaa jirtu addunyaani najaanu haa baasu rabbumaan kadhanna hawaasa rakkataa
humaan qabne qabna hanga humna keenya wal bira dhaabbannaa yeroo hamtuu kana wal gargaarsifannaan sadaqaa kennuudhaan ofirraa dhaamsannaa kenna xiqqoo qabnu rabbitti bakannaan haala ummata keenya maraa quba qabnaa kennaan wal cinaa dhaabbannaan nuuf araarama rabbiin jaalaa khalqi muhammadin nuuf ergite raamataani haala ummata keenya namoonni hubataa rabbumti nuuba tiksu gooftichi rahmata ummanni keenya irraa guddeessi rakkataan wanni nu yaachisu yaa jamaa ummataa dhibeen kun kolleeraadhaan daddabarfata biyyi keenya akkamiin ofirraa eeggata caalaan nama keenya baadiyyaa jiraata wal gargaaree qotee haramee galfata waliin horsiifata bitee gurgurata wal malee waan qabu akkam taalaata yaa rabbi abbaa rahmata summa rakka jira furmaanni jaalaa khalaqi muhammadin nuuf ergite rahmataani jiruun nama keenya jaalaa wal fakkaata dhiiraa dubartii ilmaan gamtoomaan jiraata kutee afaan wal kaayee dhugee walee nyaata yoo daare ergeeffatee walirraa uffata dhukkubsatu waliif waa geessee gaafata asireetti wal baatee deeme walaannata yoo du'e wal waamee qotee awwaallata yaa rabbati beeyta miskiina ummata atumtiin nurraa qabiyaa gooftaa rahmataa keenya du'aayi furmaata nurraa qabu rahmaani jaalaa khalaqi muhammadin nuuf ergite rahmataani صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جعل خلق محمد وفرقه رحمتان صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جعل خلق محمد وفرقه رحمتان ظلمين ما تري سبب عدلي دبا غاف عدلي نبا مال تكاتا كبا عدلي بنين دبني دين إسلام كبا لقي فدو هيرا فسير ربي جبا نما ميزي يوانا مرقا كبا دوان جنة كل ورقان اركا كبا بارسين انسينو مقار اللبا غافا فتيه مكان بي المجتبان وراناكم قدان ومتا سابا فدتني كان ديم سجل كبان ديما كارارت دابان غافس نمكو ما قداني جالا خلق محمدين نفرقت رحمتاني أمة ما فدابان ارقام الرحمن فقوت ارقان سري وخوصفت علماني داقاي ساتر كاسين قبلها حيواني ilmaan tureeffataaf jecha dhaabbatanii kallattii irraa ma'isan karaa jijjiiranii dhiisee daandii biraa marfatee waraanni mirga hayawaan akkana sadarkaanii haala malti jirru wal bira laalaanii GNN sagalee uummataa daawwadhaa.